بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. كبجمتوتا هردفتوتا كينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي بكم جرتن هندتي سن الرهاجرات جتا سجنتا لابتا واهي كين نجد جلت حدث متدوري هاروان دهاني جرا متدورين كينس لما شباب ما هوكا درججمان أكم واهين كينا واهين شباب كينا يرو أما كان درججما كيست أكم وانجد الرا كان حاسف نتا هما طمورة سجنتا كيناتي نهردفا إسنينجن. شباب ما كوني وانا كميت شباب ما كمية كميت إبسما عمرين شباب ما إسراج القبا إست طمورة ما شباب ما كان مي أكميت إبسما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولت دي بني جرا بقى ربي ولتن دي بس جتشاتما قالتي أنا كماتي وقافتي سكنتا كنية تسين جتشادا. شباب مران وقافتي وقادا متدورين كونس باي برباچيسا رادو بتمو قبودا. وان yeroo baay'ee keessatti dagamne waan ta'eef mata duree kana keessatti yaadachiisuudhaaf waan qophoofne dhufnee fi kallattii maanitti seena jechaadha. Shabaaba kan jedhamu warri xiinxallaa qaban hayyoonni jechaadha, warri bahsii garagaraa hojjetan waa'ee dhimma shabaabaa kana keessatti yaadota garagaraatu jira. Shabaaba kan jennu jedhan bulooga yookiin waggaa 15 irraa eegaltee hanga waggaa 40 jedhan ulamaan gariin jechaadha. Warri gariin ammoo waggaa 40 kana bira dabarsanii shabaaba kan jedhamu idmee waggaa 15 irraa eegalee hanga waggaa 50 warra jedhantu jira. Yaanni waan garagaraati jechaadha. Baay'een beektota ammoo ayata kam ragaa godhatan jennaan ayata suuraa قصص كيس جرو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة آيات سن رجاء قدتني وقع فرتما ورجع أن تجرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم إدمي أبرتما رتي إرجع من نجراني جت جارين نمتك شباب ما كانك أبا جنة murteessuu yookiin ammoo haasa'uu dandeenyu idmii waggaa 15 irraa hanga 40 jidduu jiruun shabaaba jennee haasa'uu dandeenya jechaadha. Kanaaf shabaabummaan kana fakkaataa kallattii maaltu shabaabummaa kana keessatti sirri deemuu qaba kan jedhu itti deemnee kan laalu ta'a. Shabaabni kuni sagantaa kana kan dubbachuu hin waa'ee shabaabaati. شبابني كن نما عمري هجناتي نما أكناتي جنّي بسني خانة سجنتا كنا سينو بربان. شباب كنا جدًا وانت الدنيا كنا الرجل نصفين أمتها هو كولك كان شبابا. شبابني كن ور أما جروت ولك شبابني أما جرو كن أمو جنا الرت اسمه كفايدا سيقله namni umriin isaa adadumatti deemaa deemuun kun hoduu kashabaabaa kanatu bakka bu'a. Shabaabni umrii namni tokko itti ari'ee jalaa bahuu ari'ee dhaqqabuu kan danda'u, dhiyeessee jalaa bahuu kan danda'u, ka humna qabu walammaa balagha ashuddahu nabii Allaahi Muusaa alayhi salaam yeroo jajjabinaati jecha umriin shabaabaa kun. Hayyee shabaabni kuni صدركان إنسان قبل ما الإسلام ما كيستي مكانة الإسلام في الشباب مكانة الشباب في الإسلام مكان إنسان مالي دمي الإسلام ما كيستي سري أجدرا
ما هي السبب sababni nuti mata duree kana dubbachuudhaaf filanne maalii filaata? Sirriidha, mata duree kana waa hedduu filanne. Akkuma siin jedhe wanti addunyaa irra jiru guutuun isa irra caalaan shabaaba. Shabaabni kuni yoo tole biyyi guutuun ni tolti. Gaafa shabaabni qajeelee biyyi guutuun akkasi. Gaafa shabaabni ciise, gaafa shabaabni waan isarraa eegamu dalaguu dhiise biyyi guutuun ni kufti. Maali sheeka tokko Ahmad Amin jedhanii hadiisni haasawni shabaabni shabaaba waliin godhu haasawni shabaaba irraa gara shabaabaa godhamu habiibun ila nafsi jaalatamaadha, nafseen hin fudhatti. Namni guddaa wayii dhimma shabaabaa irraa haasa'uu irra namni idmeen isaa achi deeme dhimma shabaabaa irraa haasa'uu irra namni likkii isaa jiru idmeedhaan tahee waan garagaraatiin haa ta'u yeroo shabaabummaa keessa jirutu haasa'utu irra gaariidha. Akkasumas qariibuun ilal qalbi fudhatamuuttillee kan ariifatu maalidha? Yoo idmee shabaabummaa keessa jiraannee jechaadha. Shabaaba amma akka yaadaatti akka sheekh inni jedhanitti waa'ee shabaabaa kana ka beeku shabaabumaa jecha. Akkasa jechuu isaanii ta'ee waa'ee shabaabaa kana shabaabni garamiin jajjabina qaba, garamiin laafina qaba, shabaaba irraa maaltu eegama, shabaabni maal ta'uu qaba, amma maal keessa jirra, waa'een keenya shabaaba keessa akkamii kan jedhu kana shabaabumarraa irra qajeela. Fudhatama qaba. Gara qalbiitti kan ariifatu kan hojiirra ooluu danda'u rabbi warra haasa'ee fudhatama qabaatee nus jijjiiramne shabaabni illee jijjiiramu rabbi nu haa taasisu yaanni isaanii akkana fakkaata. Ayyee shabaabni keenya kun amma sadarkaan isaanii islaamummaa keessatti maalidha? Shabaaba kana islaamummaa keessatti ija kamiin ilaalti islaamummaan shabaaba? Wallaahi ulamaan hedduun akki jedhan ba'da rabbiiti diiniin ambiyoota mursaloota ergamtoota kamiin isiitu asgahuu hin dandeettu illaa bifadlillah dandeettii rabbiitiin malee rabbiin fedhu malee asin geettuu jedhan. Thumma ashabaab assaalihiin shabaaba gaggaarii diinii keessatti gahee guddaa taphatan kan ganaaf duuba deemnee shabaaba akkamiitu ture ammallee yeroodhuma dabre keessatti illee kan laallu tahaa. Shabaabni eenyunuun beeka kana akkuma jedhamu himmatu rijaali tahdimul jibaal waa diiguus waa ijaaruus kan danda'uudha jechaadha. Shabaaba jechuun warra gaafa rasuulli rabbiidhaa ergaman fanasaruu rasuula rabbiidhaa tumsan wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim kan qabeenya ofiitiin nafsee ofiitiin duulan. بينما كان شيوخ قريش جدما أمني قريشا أنكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ربي ربي الراتين أفن كان وقجر مرمان هنك إبالانك أكما سينان دباتو وقجر بونان وقجر رسول ربي أزاقودان وقجر رسول ربي إر دابراني هردفتو تيسا أزاقودان ورى يروسان اتي أمانان ورى قدام ما جران إن كان الله هذا من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استهزاء يعرفون أنه رسول إرجما هكاتو ثم بيكنوا ماجرا بوون تأتيجت كل يوم أقاته سماوات الرعذاب نتروبي أكا عذاب عذاب بدراته نتروبي جراني قافة قالوا درجة سجران لبوا في qabeenya ofii waa hunda rasuula rabbiitiin galanii rasuula rabbiitiif tumsaa turan. Shabaabni kana fakkaatan. Sadarkaan isaan islaamummaa keessa qaban guddaadha jecha. Nabiyyoonni kamiyyuu adada ergamanii namni isaan bira dhaabbatee isaan jajjabeessee ergaa rabbii geessu shabaabaa jecha. Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam kan tumsamaniin Madiinattis yeroo galan gara Habashaallee warroonni ergan irra baay'een isaanii shabaaba. Shabaaba kana gabrarraa ta'uu bilisarraa ta'uu namoonni islaamummaa kanallee jalqabatti fudhatan kan islaamummaa kana jabeessan shabaaba. Rabbiin
akkaataa uumama namaa kana suuraa ruumii keessatti yoo kaa'u namni jalqabni isaa laafa ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة نمني درو دلتو لا فاتوري لا فادا قدتي جباتا قوة قبايجا أجيبودا نلافا ندلوم شباب ما نكوني صدركان إساء قوة ورا قوة أبو جيشو ربين إسان دبتا ورا قوة أبو جيشو قرآن كيسة ربين إسان كاسايجا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد إرقما ربيتي وروني سوى موجه جرى للي أشداء على الكفار ججبا كفار الرت ججورا ربين قرآن كيستي وهي شبابا كان دبت رسول ربي صلى الله عليه وسلم شبابا كان بوجه جبيسا خيري رت أكيسان جباتا هو قد أمال جدا 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله قوياك يا ما ربين نما ترباني قادي سيسا قوياك قادي سيسا ملي قادي نما كميتو انجر قادي سربي ملي قادي نبراك انجر قوياك يا ما قويا نمني فوران إسار رابه لفجل غتاري أتشي والديبئي سلوغام قويا دبرتين الفقبدو الفقرات آغتو قويا تهوسفت وان هوسفت دغتو سن ربين قويا قياما شبابا كان قادسة عرشي جل دابا في ظله يوم لا ظل إلا ظله قادسة ساجل دابا ما قادسة جل كدابا درقاقيسة كمي وشاب النشاء في عبادة الله درقاقيسة عبادة ربي كيسة قدته ربين قويا قياما صدر كايسة ألفو راججة كنافو ربين قوة جديا jecha quwwaa jettu kana namaaf ibsuun barbaachisu natti fakkaata. Beekamtuudha aadatti. Nam tokko cimaa yoo jedhamu idimee shabaabummaa kana keessatti duniyaas yoo hojjete duniyaatti gahuu danda'a. Yoo barate barnootaan bakka gahuu danda'a. Yoo akkuma duratti jenne wanta kamiinuu itti kahee waan jijjiiruu danda'uudha jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti ربين بفكنان والسفيجر قوة يروج أمو قوان قوة نفسي قفامتي قوة قاماتي متي وانت هو بتموقب قوة ربين بناجرو قوة كيساف مالك قوة قاما قفامتي مالي في نموني هدون كان قامان ججبوتان كربين أمو عقلين قبن جدي عرب سهدوت قرآن كيسا جران كناف يرو أما كان كيسات شباب نكين قوة قباتشو ولين قوان إساني سو مال تاجر بلاش تاجر مو هجر أولا جرا لاتا كان جرو لي سونتو كم برا دبرون هم برباج سوجي جار إيه والله شباب نكينا يرو أما كنا غاري جرو الحمد لله إسانن مزيد ربي تيف هل كان قويا أو سونجن إبادة ربي تيف كفي غني أرغمو كركتها كرقارني أرغمو كوار ربي دبتن ذكري كقود أني أرغمو كهوجي إساني رب باني رزقي حلالا نانفتني أرغمو شباب نكينا دينان ربي اللي يرو كانت الحمد لله ببلتي جرا من مرسيني جرا نمني مرتنو دينا دغه جرا كدينان بين انجر شباب نكينا الحمد لله جبين نقبن غغاري جرن مزيد حسين تيرو ما كان صفا كنغوتو جارسا ميتي باينان شباب الحمد لله بكمرتو شباب ما ارغم هاتو كن اكنت وسوجرو حالي غارين كن شباب كين برا وسوملتو حالي توكو توكو كنمت انتولله كملتو نجر بك لساني مل دابچون دلغا ديسني قرار دابتون يرو امني مزيد صلاتو اسانو برا وجتون بلوكي مغرغرا كيسم ملتون بك اسان الراهي ملت ملتو يرو اما كنس ني ارغم كان امو فليسا قران ربي كيسن نجر حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيسن نجر كناف شبابك اككنا تجرا غاري هدو قبنا غرو كتيكو غاروما كنا لالي نجلا غرارو نجرا اسا كان اكمي والاننا اكمي تكرا غاري ركانا وانجر رتي مريانا ان شاء الله والله يو قصيروا في الارض فانظروا جل ربي
yoo qalbiidhaan deemsi kun jedhan ulamaan miilaan illee qabata qalbiidhaan illee deemuu qabata. Yeroo ammaa deemni qalbiidhaan shabaaba keenya laallu akkumaati jette gaariin ni jira gadi aanaan illee ni jira. Waan baay'ee isaa yeroo argitu osoo hojjete of jijjiiree wallaahi biyya ofii jijjiiruu danda'u teessoo ganama irra taahirra galgalatti deebitee kan argitu jira. Kamiima taa'u hin hojjetu hin baratu hin hojjetu bakka ganama argite galgalallee kan ati argitutu jira jechaadha. Kun tokko mataa isaa irratti fi'aa ta'ee jira. Maatii irratti biyya irratti kufaatii ta'a jechaadha. Kun anaaf sirraa hin barbaachisu. Anaaf sirraa kan barbaachisu seenaa keessa deemuu nu barbaachisa akkuma siin jedhe. Mee nabiyyallaa Ibraahimiin xiqqoo haalaan. Nabiyyallaa Ibraahim gaafa rabbiin isaan ergu shabaaba turan. Abbaan isaanii Azar nama akka beektan muka bocatanii yookiin soqatanii jechuun harkaan hojjetatanii gabbaru turan. Ibraahim hayyu ambiyoonni quwwaa jajjaba kenneefi rabbiin jalqabumaa bakka hin taane isaan hin dhaamne. Abbaan isaanii bifa kanaan osoo jiranii nabiyyallaa Ibraahim nabiyyi taasisuudhaan rabbiin ergate. Idimee shabaabummaa waan qabaniif haalli abbaan itti jiru haalli abbaan keessa jiru kun baay'ee yaachisnaan taabota kana likkiisaa galchuun qaba kan jedhu karoorfate. Gaafa kaanii taabota san akkuma jedhu hin caccabsee rabbiin maal jedhe? Hikaayatan anhum nama wayitu dhagee yeroo ni jecha kana jedhu. Sami'inaa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibraahim. Kana fakkaatan diinii adda ofii dhaabatanii hordoftoota hedduu argataa jiranii jechaadha. Kanaaf shabaabni keenyas seenaa kana keessa deemanii bifa kanaan yoo deemanii laalanii jedhan wanta gaggaarii biyyaafis ofiifis of bira dabruu danda'anii jechaadha. Kanaaf jajjabaachuu nurra jira jechuun barbaada. Shabaabni keenya namni waan gaarii osoo qaamaanillee dalagee qalbii waan badaa qalbiin osoo qaamaanillee waan badaa kan dalagu ta'e qalbiin ammoo waan san hin feetu. Yaa shabaaba keenya biyyi gariin baratee guddattee jirti. Namni diinaallee baratee barnoota kaanis baratee guddatee jira. Anaafati ammoo bakkuma kalee jirru hadhallee hoo jiraan borullee bakkuma san jiraachuuf hooteen yoon barannu yoon biyya kana jijjiirra sirraa hin malu. Bilookii dhaabbatuun akka argan haasahuun akka argan ta'uun waan hin taane jala bu'uun namni yeroo ammaa kana hojiidhaan of hin qabin ibaadaa rabbiitiin of hin qabin waan garagaraa jala bu'a. Shabaaba kana akkuma diinaan itti barbaadu akkuma islaamummaan gahee wahiina keessatti godhi jettee isarraa barbaaddu ummanni biraallee ni barbaada. Warri hannaallee koottu wajjin hannaa jedhaan warri zinaallee koottu jedhaan warri suusii garagaraallee isa waamata. Ati waan kana jala akkam buuneef yaa shabaaba keenya suusii jala akkam buuneef araada garagaraa jala akkam buuneef zinaa jala akkam buuneef akka karaan kee karaa milkaa'inaa ta'ee fuulduratti deemuuf ibaadaa kee jabeessaa rabbii kan kee kadhataa du'aa'ii godhaa haala kanaan deemuudha malee abadan akka argan ta'uun shabaaba keenyarraa abadan himan taane. dhugaa wallaahi billaahi yaa akhii alghaaliya wasawfa tus'al an awqaatik guyyaa qiyaamaa keessatti sa'aatii kan kee irraa gaafatamuuf jirta. Quwwaa rabbiin ittiin si wassafe kana eessa akka geesse eessaan akka geette maaliin akka hojjette wallaahi rabbiin si gaafachuuf jira. وإن قضيتها في طاعة الله يطاع ربي كيستي باستي فذاك وان سر بربادم يوم عصيا كيستي كم باستو تاتي والله بالله هون قفت كرا ربي تديبيون سر جرات رسول ربي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5 واشن درا اتفيدني وانتشن أصول في سر رنجهين وانشن أرقباي وانشن انقباهي wanti shanan sun yoo dhufte yoo itti qophoofte hin fayyadamta gaafa sana jedhan tokko shabaabaka qabla haramika nama hedduu argaa jirta abboota kan keenya irraa kan ammoo
dadhabanii jedhan humna jajjaboo kan qaban har'a kan sitti hajaman argita. Har'a yoo cimtee hojjette gaafa haramni sitti dhufe wallaahi billaahi hin qananiita. Wama kamiinuu ilmiin hin qananiita. Shabaabummaa kan kee kan itti fayyadame. Wa'lam anna shabaaba dayfun laa yacuud. Kana hubachuun irra jira. Keessummaan tokko firri kan kee yoo dhufe hin deebi'a. Yeroo biraa dhufee gali jenna. Wallaahi billaahi shabaabummaan eenyuufuu deebitee hin beektu. Hadii sunnat Allah. Kanaaf itti haa fayyadamu. Arabni jedhan arabni famaa bakat alaa shay'in kamaa bakat ala shabaab jedhan. Takkuu akka yeroo shabaabummaa hawwitee bootteetti arabni boottee hin beektu. Haga jedhaan isaanii jedhetti ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب درقكم مانك يسون تكتي من انديبو وان دلمني نقوت اتهما دلمني جنة بر انديبو ابدا اكسد اني هون تكتي مدود اصد عمرين شباب ما عمرين اوامر قواق ابو سنس تكتي من هادي بيتي اتنهما جدني اكسي هون اكنا جنونكا والله درقكم مان هنديبو برمسان هذا برسو ها hojii diinagdeetiin haa dabarsinu. Maaliif waan duniyaa kan keessi fayyaduu fi waan akhiraa kan keessi fayyadutti fayyadamuun hojjechuun sochoon maaliidha jedhan waan rabbi sirraa barbaadu. Inshaallah sagantaatiin keenyallee gara dhumaatti deemee jira. Yaa shabaaba keenya hidhannaan kee sahaabaa rasuula rabbii haa ta'u sahaabaa rasuulaatitti nu hidhadhu. Ashaabii kan nujuum. بأيهما اقتديتم اهتديتم رسول صلى الله عليه وسلم صحابان كيا أكا أرجيتي كمي ما إساني تتيو هيدتن نيك أجيلتني جدا مصعب بن أميرين هددو علي بن أبي طالب هددو عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف جرى كنا كنيني هددو نمني نما اتلاتي وجين قياك ياما كافما نما جالتي وجين نمني تا'a nama bilooki makeessa deddeemee wama arge dalagu jala yaa'ini nama homa isarraan fakkaanne hojjetu wajjin hin mul'atini rabbii keetiif dabriteettiin deebi'a xumuruu barbaannaa miti himmatu rijaal tahdimul jibaal jedhan akkani jechuun akkanumaan cunqurseetuma tabba diigaadhaa miti kaayyoodhaan yoo deeme yoo wanti barbaade hanga gaaraallee guddate shabaabni kaayyoo isaatiin karoora isaatiin yoo deeme eessallee hin gaha waan jedhanidha. Billaaleek nama qabeenya qabutti teesseen hawwiin maal malee maali daawaan isaa hojjechuun halkanis guyyaas kan ilmii qabutti hawwuu qofaa miti hawwuun gaarii matahee maali kan barbaachisu barachuun nasiyaan ani shabaabaaf qabu hin dogoggorinaa idimee keessanitti quwwaa keessanitti fayyadamaati shabaaba rabbiin faarsi borus gaaddisan jala dhaabattan akkataatan isiniif dhaamuu barbaada. Mata dureen kun baay'ee bal'aa waan ta'eef kutaa tokkoffaa keessatti fixuun ni ulfaata. Yeroon illee baay'ee nu dirqaa jira. Inshaallah waan jenne kanatti nus fayyadamnee isinis nama fayyadamu ka guyyaa qiyaamaa itti nu milkaa'u rabbiin nu haa taasisu jechaa kutaa itti aanuun waa'ee shabaabaa irratti hamma walitti deebinutti nagahaaf khayri keessa nu jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.